Jankan nuti sera gute kanatti jitu. Ofii fu rakkina fi gargaaruun tanya geema gartee ababuma kana waajiraattu. Wali galee gizee akkanatti taa'ee dhaadatu. Maal jechuun namni kun nama qabri biyya bara hoogganaa biyyaati miti. Sooshaal miidiyaa rakka keetti taa'ee haasawa bara. Who is he? Oromootamtu bakka buufate. Harargeetamtu isa beeka. Haadha nama haadhaa fi abbaa isaatu hin beekne. Haati duubaa duutee awwaalamtee qabri haadharra takkaan arkamin akaakoo ofirra takkaan arkamin. Wali galee ofiifuu du'a miskiinummaa beela yaa rabbii kiyya na baraari je'ee caammaan qabne taarii badila san aduu san keessa daangaa biyya meeqa Soomaaliyaadhaan Yabuutiidhaan Maarreedhaan eenyu biyya Arabaa tan adda addaatiin deemee haftee rabbiin daangaa san akka gartee isa dabarsee surcaa jalaachiisa naqee bakka horii gartee tiisu rabbi isa geesse. Waajjira mootummaa wayii san geessine horii jala taa'u jira. Horii xeema xiqqeessuu miti nabiyyoota dalagachuu jira. Achirraa qonqotee fudhattee waa nyaachuu jirtaa jechuun si nyaachisaa jiran. Nama maadaamii jalatti bulu ijoolleen maadaamii isa garaftu ooyiruu keessatti isa garafaniitu namaan akkana godha ja'a. Qawwee horii itti eegidanii takka tarasaasaa hin qabne itti kannanii ablee gurrattee muka gurrattee akka gartee daangaan Arsiitii fi daangaan eenyu Harargeedhaa akka Suudi Arabiyaa keessa jiru akka Yaman keessa jirutti hawwasan keessatti akkana wal miitii jechuu jiran. Ijoollee xixiqqoo yeroo garii gartee haati ilmoo takkittiisan qabdi miite. Rabbiin tokkichis hin miidha jiran. Wallahi. Rabbiin hin dagatu. Gartee waan zaalimtoonni miidhamtoonni nama miidhu dalaguu jiran Rabbiin namumarraa kafala. Wakamaa tadiinu tudaan. Waanumatti dalayde biyya lafaa kanatti illee sirratti dalagan. Kan gaafa kaan jirtee shahadaa Arsii jettanii, shahadaa Walloo jettanii, gartee Arsii shahadaa wal qabsiiftan, Harargeen wal qabsiiftan, biyya wal nyaachisan kalee nama miidhu biyya wal nyaachiftan dheengaddaas osoo akka jedhan Oromoo yoo makmaaktu. Gaafa gartee ani puuphaa yookaan killee lukkuu waan xixiqqoo irratti qabamee miidhame jechuudha. Anka ajjechaan isa mudatu. Yaa harmeetoo jeen osoo gartee osoo waan kun narraan gahin dura gaafaan siffidu lukkuu hatee eenyu xixiqqoo kiichatti dhokeessee bobaa jala siffidu irraan dhorkite kana ta'uu jee. Gaafa jarri kun gandummaa leellisu dubartii saaxilan haadha mana namaa saaxilan sheeka saaxilan nama arrabsan hayyuu arrabsan abboota amantii arrabsan haadha namaa arrabsan waliigallee waan akkana gaafa raawwatan silaa gamtaan dura dhaabbanne akkanan taatu jarana gandummaa rabbi subhaanahu wa ta'ala bar Qureeshiinis gandummaa bar saba meeqa kanarra nurra babbareedu qabeenya nurra qabu biyyi Arabaatun gandummaan wal miitee rabbi nabi Muhammadiin keessaan ergee ol kaate malee akkuma biyya teenya asii gargaaruu ture bar seenatti deebi'a Itoophiyaarraa Soomaaliyaan tun Suudi Arabiyaa gargaaruu turte bar Soomaaliyaan Suudi Arabiyaa gargaaruu turte waggaa 40 akkana maal dura Suudi Arabiyaa gargaaruu turte ajiib rabbiin jijjiiree irraa gartee beekumsaan isii ol kaasee qabeenyaan albuuda adda addaatiin isii kaasee kana godhe biyyi nuti irraa dhufne tun biyya miskiin addunyaarraa gartee biyya miskiinaan tokkoffaa moo lammaffaa sadaffatti argamtu deemaa laala Yaman Soomaaliyaa Itoophiyaan gartee gaanfa Afrikaa kunii fi biyyoonni Eeshiyaa keessa garii jirtu gartee biyya miskiinummaan addunyaarraa sadaqaan gartee itti kennamtu abiyyiin sadaqaan jiraataa bara abiyyiin maallaqa addunyaarraa malla sadaqaa biliyoon tiriliyoona meeqa guureeti addunyaarraa deemtu waliigallee yaa so kanaaf jirana biyya kanaati irraa dhufne wal miina bakka irraa dhufne goojjoo xixiqqoo takka hoxxee citaa takka qorqorroo takka irra hedduun keenya baadiyyaa dhufne hin dagattanii sooshaal miidiyaarra fiiltara ofii gootanii kana qooftanii yaa jabala keessa jirtu kan mana maadaamii jirtu ilma namaarratti lubbuu akkana godhuutan rabbi subhaanahu wa ta'ala sirraa kafala Oromoo nama jibbisiistan haqiiqatan maal isinii jennee gartee Oromoo isin dhiisnu isin Oromoo miti Oromoon tiyya baay'eedha warri lafarra jiru nagaa qaba miliyoonaan lakkaa'ama kana qoshaasha biyyaafumaan godhin maatii isaatiif maan godhin lubbuu isaatiif amantii isaa ofuu jijjiiruu dadhabeetu laayifii irra taa'ee asii waan sadaqaatiif nagada taate gariif feemasoota birattis nagada birri fiddi araara jettanii nutti ittiin seenina araarriin jiru siikoo mandoo fi afran qalloon wallolte hin jirtu jedhana wallahi wabillaahi hin jirtu sheekootti itti gad hin dhufina hayyoota itti gad hin dhufina wala feemasoota jettanii isin yaama manatti durriyyeen olii gaxaaftu malee waan kana keessa ittumaan seenina namni gartee waan dubartii fitinaa dubartii janajjanaa irratti intala haraam dalee duratti ijaazaa dalee duratti wal fixu jirti birrii gartee saamtu hattu
kanarra wal fixu jirti gand araara jettanii tanaa miti jara keenya gamtaan irra kaanii duulanii nama fixa jara waan kana raawwate seenaaf kaayyadha mootummaan arka gandi arka haadha abbaan isaa arka safaaraan argiti community'n argan social media kanarratti argitan jaruma kana deebitanii fiddanii saahiba godhachuu deemtan gaafa kaanis isin jala dhufanii feemasa tataan lubbuu namaa miidhanii akkamta akka lukkuu fannisanii akka foonii nama kana godhan what the hell maal isin jarana yoo gaafa namni arsii tokko harargee akkas godhu harargeen akkas gootu walloon jimma akkas gootu yoo gamtaan isin hin dubbanne dhukkuba qabdan isin sheekootiin asirra jirtu abbootiin amantiitu dhukkuba wayii qabdan awwaan harkuun na dubbisa hin seenini keessa amantiin sabaaf hin dubbanne amantiin gartee duriyyeerraa hin dubbanne amantiin seexaanarraa hin dubbanne amantiin namummaarraa bineensaaf mirga kannuu hin dubbanne siyaasaarraa amantiin hin dubbanne amantii miti kitaabni sanuu na biratti yan amantii miti namummaa نبي محمد إنما بؤست لأتمم مكارم الأخلاق هالا في جرين علمنا ما أكدت ولينجراتو ومما كان أوجي بنين صوت أوجي أكدت كان قوتو في أخلاق أبياء آداء إسان رجلا كان تولتو في وان فقدتو الرئيسي كان أفضل فجر هالا أمتا كان رأيون ناسوين سياسة كيسا يونسين بيوم ما كيسا يونسين موتم ما كيسا يونسين كان نمامي يدو كيسا يوهن سين مالف منه الأجرات مالف رب سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس جري إلمنا ما خنا قريد أفانقو خنا قريد أنقريه اندور كني لفتيتو لفسدت الأرض جري لفتيتو نمبد جري أنقو خان قبدو هيوم ما خان قبدو أبان قرتي أبوتين أمنتا من قدون هدو جرا وان كان دوبت ني أركتان ني لاجيسان سوشال ميديا تكافي قدان دولة في دولة نسر جرتي gabaya mana tokko taate gante kun namni kanarraan dubbanne maalirraa dubbachuu deemta amantii tam qabdaate naman ajjeesin gartee lubbu gurguddo yakka gurguddaarra akka amantiitila saba almubiqaat jechuun gurguddo wantoota torba yakkama rabbi biratti seera gartee guddaa yakka guddaa gartee azaabatti nama galchitu akkasuma gartee abboomii kurnan keessa akka wangeelaatittis hin ajjeesin kan jedhu keessa kan jirtu jedhana